Akkuma argaa jirtan jechuudha Arabiyaa Majlisii amma yeroo ammaa kana faashinarra jiruu fi yookiin ammoo tuyyuu boondidii hasaasaa fi adaamaa qabadde dhufee jira yookiin qaba isiniin jechuudha. Akkuma sitti argaa jirtanii Arabiyaa Majlisii kana namooti hedduun faashina godhanii jaalatanii jechuudha. Hedduun isaanii itti fayyadamaa jiranii. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Ashama harka fuunee jirra jirtu amantiif kutaan osoo waliin qoodiin baga jiraattan isiniin jedha. Haaluma sitti argaa jirtan kanaan hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya Arabiyaa Majlisiin kuni sirriitti wanni isin hubattanii beekuu qabdan dirqama manni keessan mattaramee yookiin ammoo koornarii karra ta'an osoo hin tahin diizaayinii yookiin ammoo tuyyuu haalaan margitan kanaani argaa jirtan MDF-dhaan yookiin mukaani haala kanaan dalagamee darajaa sadarkaa yoo barbaadan ammoo tuyyuu asitti komidiinoo Remotii waan adda addaa kaa'uudhaaf jecha haala kanaan jechuun hubadhaa sirriitti wanni sirriitti hubattanii beekuu qabdan fakkeenyaaf fireemii mitira 6 ni qabna asitti kan argaa jirtan kanallee ajajaan amma dhufee jira isinitti hima isa asitti argaa jirtan kan namootiin barbaadan fireemiin kuni argaa jirtanii mitira 6 hubadhaa sirriitti garaagarummaan isaa jechuudha fireemii fi kan asitti argaa jirtan kuni fireemiin mukarraa dalagama yoo barbaadan ammoo duubni isaallee boondidii kuni jechuudha argaa jirtanii dukni isaa kun qofti fireemii ta'e yookiin muka ta'e kun awwaara tokko godhe bubbee waan birii kun ammoo boondidii ta'e akkasuma ammoo tuyyuu kunillee boondidii ni tahaa isiniin jedha akkuma asitti argaa jirtan kanatti jechuudha maashaallah tabarakallah hedduu kan namatti toludha itti aansuun ammoo hordoftoota fi kabajamtoota kiyya inni kun qaama faashina koornariin isaa akkuma si argaa jirtan asittillee muka yookiin MDF-dha akkasuma ammoo tuyyuu jiha kaanillee yookiin karaa kaanillee akkasuma jechuudha komidiinoo yookiin ammoo tuyyuu masaabaa barbaadan hunda isaa cufaa fi banaalee godhuu dandeenya asittillee yoo barbaadan isiniif ta'a jechuudha garuu hubadhaa sirriitti garaagarummaa qarshii qaba inni kun abbaa 40 mitiriin tokko qarshii 25 isiniin jedha akkasuma ammoo tuyyuu diizaayinii gamanaan kaanillee inni kun ni jira teebiliin isaa isa kanaa jechuudha teebilii isaa argaa jirtanii miti. Asii boondidiin tokko ka hafe ammoo tuyyuu wanna irraa jechuudha makiina keessa meeshaa biraa waliin hafee fi amma dhufaa jira kan mitira tokko kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya makaddaan isaa wanni hundi isaa kwaalitii kaawwan caalaa jechuudha akkuma birrii kwaalitiin caalu wannummaan hundi isaa tuyyuu kwaalitiin kaawwan caalaa deebiliin isaa bichaan akkatti namatti tolu laala kanaaf boondidii hasaasaa isin agarsiisa deebilii isaa fuudhiti kootu. Akkuma sitti argaa jirtan kunillee hasaasa deema abbaa 30 boondidii kafaayiidhaan jechuudha awwaarri waan birii waan hunda caalaan boondidii isa akka hubattan barbaada maashaallah tabarakallah kunooti abbaan 30 jechuun akkana isiilleen mitirri haganaa miti garuu bakka kennu dhabuu irra kuno guutuu isaatu jechuudha haala kanaani bakka kennu dhabuudhaan kuno argaa jirtaniin asillee hin jira kuno asillee hin jira akkasuma ammoo asillee hin jira maaliif jennaaniin boondidiin isaa ammoo oriijinaala waan ta'eef bakki kaan hedduu waan nama dhibu waan haganaa qofa akkasuma meeshaa cheekii godhuuf laalla kanaaf akkuma isinitti himuun namootiin barbaadanis tahee lakkoofsa bilbilaa kunoo asillee hin jira hundi isaatuyyuu akkuma argaa jirtan kun hundi jechuudha kunoo akkuma argaa jirtanii kuni boondidii abbaa 30 jechuudha boondidii maalidaa oriijinaala isa tokkoffaadha hasaasa deema obboleettiin tiyya qaata ajajattee gaafsanii boondidiin baay'ee gatiin isaa bareeda ture hamma mootuyyuu hedduu dabalee jira boondidii abbaa 30 barbaadanii abbaa 40 ati majliisa irraan deeman dadhabee taa'e boondidii abbaa 40 barbaadanii abbaa 30 barbaadanii akkuma amma kaameramaaniin wannaa isa kwaalitii isaa yookiin qulqullina isaa isin argisiisaa jiru kanatti ajajachuu dandeettanii lakkoofsa bilbilaa duwwaa 978 15 72 75 WhatsApp Telegram qofaan argattan iimoodhaan argachuu dandeettanii sababni samoona kanaan xiqqoo isin irraa badee fi sababa haala natti mijatiniif yookiin ammoo keessummaan biyyaalaa irraa natti dhuftee xiqqoo biizii ta'ee haala kanaan badee taanii du'aa illee kadhadhaa haala gammachiisaa fi akka bareedaa ta'etti kanallee fireemillee akkasuma mootuyyuu hundaayyuu hagana osoo hin tahin wanni hagana sababni nu afsiiseef bootaa dhabuu yookiin ammoo awwaarri bubbee waan takkan argine namootiin Arabiyaa Majlisii qabda
hundi keessan akka dhufeen fe'aa isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Ana immoo isinirraa baduuf hagana isinirraa fagaachuu kiyyaaf illee dhiifama of galcha. Sababbiin isaa akkuma isinitti meezane rakkinna yookiin ammoo tuyyuu keessummaa qabaa akkasuma biizii ta'ee rakkoo adda addaatu si mudata gammachuu adda addaatu si mudata. Alhamdulillah ala kulli haal uuma hundaafuyyuu du'aa illee naa kadhata. Akkuma sitti argitan kana Arabiyaa Majlisii hasaasa fi adaamaa kana namootiin jaalattan lakkoofsa kiyyaan ajaja. Isa qofaa miti. Sarpiraayizii Ramadaana baay'eetu jira, qophii adda addaatu jira. Akkuma si argaa jirtan hundi isaatu deemuu fi akka qophaa'ee ta'a afuufuma raawwatan hin danda'amu isiniin jira. Bubbee fi akkasuma awwaarri wanta kan argine hundi keessan koottaa fe'aa.